السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا في جالتمتوتا مسيسوتا والدا مسوم أورميا akkasuma ummata Oromoo guutuu warra sagaleen keenya kun bira ga'uu dandeettu hundaaf akkam jirtanii baga rabbii olaan isin gahe jecha kanatti aansuudhaan yaa'u oolmaa ardhaa irra oolle irra waan tokko tokko walii gabaafna. Akkuma beekamu akka waldaa misooma Oromiyaa garee kanaatitti safaraan nama waan kanarratti nu qarqaaru lama nuu kenna yookaan nama shanan tokko nuu kenna jennaan anaaf Sa'iid Shamsuu nu kennuun keessan ni yaadatama. Anaaf Sa'iid Shamsuu ammoo dhaqee waan kana hojjechuudhaaf koree waan kana hojjetu keessatti koree safaraa wajjin koree mana barnootaa wajjin akka warra mana hidhaa kana galchuudhaaf achirratti hojjennuudha kallattiin kaayame. Kanuma wal qabatee Sa'iid Shamsuu waan sodaatan hin beeku kama sodaatee hafe argee irraa qaldimaaf jedha duruu ho'itti itti argamee hafe anachi oolee jechaadha. Ganama akka sa'a 6 manaa baay'ee amma reeftana manatti galuu jira. Kana wal qabatee irraa oolmaa har'aatiin wanni gaariin jalqabbiin gaariin mul'atee jira. Har'aa tiimii afuritti qoodamnee safaraan akkuma jirutti dippiloomaatonni safaraa hundi safararraa yaa'anii nama tokko qofa safaraa keessatti dhiisanii tiimii afuritti bakka afurii wal qoodanii kompiitara lama nama chaappaa dhawu akkasitti walumaa galatti nama 27 haga 30titti achitti hojjetaa oolle har'atti taqriiban nama 500 dalaynee galle lisibbaasee nama 500 dalaynee galle dubartii qofaa jechaa dubartii eegallee dubartii dura dubartii galchineet gara dhiiraachi dabarraa jechuudha. Har'aa dubartiin naannoo san jirtu kumaaf wayi dubartii sanaaf ammoo nama 500 hojjennee irra kaafes boritti deebinee hojjennee ni xumurra. Balaliin jalqabaa guyyaa jimaataa eegalaa jecha rihilaan jalqabaa guyyaa jimaataa eegala. Akka Saudiititti xayyaaraa 8tu ramadame guyyatti ammoo namni galuu qabu wanni Saudii akka nuti galchinu barbaaddu guyyatti nama 2667 namni 2667 guyyatti asirraa bararuu qabu mamlakaa Jiddaa fi as dabalatee jecha. Kanaaf kana hojjechuudhaaf jecha halkanii guyyaa hojjechuun dirqama. Galgala ganama sa'a 7 irraa haga halkan sa'a 8tti hojjetama. Akka barbaachisaatti yoo itti fufuullee danda'a haga sa'a 10 sa'a 10 itti fufuu danda'a. Garuu sa'a 7 haga sa'a 7titti kana wanni jiru wanni isin garaa isin nyaatu ammoo baay'ee garaa nama nyaata. Manguddoon teenna yoo haalli mijataa ta'e gaaf tokko warri manguddoo akka dhaqxanii bakka san laaltan ijumaan akka agartan seenamaaf gaaf tokko waa dubbattanimaaf akka seenaan dhaqxanii laaltan haala hin mijeessina. Nama osoo nu achi jirru balaa irra dhalee jira. Nama achi keessa maraatee jira. Ijoollee achi keessatti harkatti laaftee jira. Namni keenya akkaataan namni keenya itti jiru baay'ee nama jibbisiisa. Namni waan mana hidhaa san keessaa arge silaa waan alaa kana nuun dubbatu. Osoo dandeemee guyyaa baallama qabanii jaarrolee nama 2-3 Sheemuddiin fa'aarra dabalanii Sheeza Jaabir fa'aan Sheemusaan fa'aan namoonni tokko osoo dhaqxanii laaltan ijuma keessaniin isin hayyamsiifne waan tokko dubbattanii jecha. Kanaaf kuni karaa waan fuulduratti ilaallu ta'a. Ammaaf garuu humna jiru hunda fayyadamnee nama 30 guyyarraa achi dalagamaa jira. Har'a nama 500 dalayne inshaallah dubartii dubartii sun boriin xumurama. Dubartiin ammoo jummaan rihlaa jalqabarraa jummaa dubartii eegala. Dubartii gaafa fedne gara dhiiraa dabarraa. Dubartiin tunillee akkamitti galtii yoo jettan dubartii warri ilmaan qabuuf warri dhukkubsatu awwala gala. Warri ilmaan qabuuf warri dhukkubsatu awwala gala. Sunis akkasitti beekamuu qaba. Tartiibni amma safaraan itti hojjetaa jirtu kun baay'ee bareedaa fi baay'ee ka ifittooma qabu ka shakkii wayii keessa hin jirre wanni hojjetamu hundi isaa koreen hojjetama. Dhiibbaa wayii keessa hin jiru. Ijoollee wayitan agarte akka waan haadha abbaa agartee kanatti gammadde duraan namni itti seenu yoo seene nama tokko seenaa tokko sun gurfaa takkatti yoo seene achi keessa oola. Gurfaa takkatti keessa nama 100 meeqa jira.
kuntaala walirra naqan jettanii malee mee isinit deebi'a qo'a.